Attam jirtu nagaa fayyaadha isin hundaa'u harka fuunee amnaan karaa jira Jummaa Mubaarak isin hundaafu baga ayyaama kabajamaa kana ayyaama torban keessa jaalatamaadha guyyaa Jummaati Rabbiin isin gaheen ja'a akkam jirtan harka fuunee nagaa fayyaadha waan takkaan siima dubbii takka qofa eega seentaniifu waa takka narraa dhagaa deema waa'ee Jowaar Mohaammed namni haa bahu jechaa jira jarri gadhiisuudhaaf deemayes opiniyoon Amaaraan wal dhabdee jirti Amaaraan aarsuudhaaf gadhiisuudhaaf deemti tan anaatu shakkii malee isin hima bahuudhaaf deema garuu an Jowaar Mohaammed haala amma jiru kana keessatti bahuusaa ni morma duraan dhaabbadha seeftii isaatiif gaariidhaa miti akka bahuudhaaf deemu hin shakkinaa bahuudhaaf deema gadhiisuudhaaf deeman Amaaraan aarsuudhaaf waldhabbii Amaaraa wajjin qabaniif gadhiisuudhaaf murteessanii jiran gadhiisuudhaaf deeman slowly suutaan ilaalanii mucaan kun achi taa'uunsaa diras bu'aan qabduu yakkaas hin dalaynee ni beekanii gadhiisuudhaaf deeman garuu Jowaar Mohaammed achi keessatti yoon hidhaadhaa kan gadhiimu taate diina hedduudha qaba naftanyaan TPLF caalaa namni diina keettee ilaaltu isaa jarummaan opiniyoodhaa kunuu naftanyaadhaa hojii wal keessa laaqamee ifin qulqulleessine isaa illeen jibbaa isaa qabanii yooni eegumsa isaa ijoollee amanamtuu duraan isaa wajjin hidhamsanii wajjin gadhiisanii meeshaa guutuu kennanii fi akka duratti kan deebisan taate yes nin deeggara garuu Jowaar Mohaammed akka namoota kaaniitii miti diina hedduudha qaba nama ajjeechaadhaaf isa barbaadu hedduudha qaba nama isa belleessuu barbaadu hedduu qaba kanaafuu akkanumatti gabbee ati bilisaa hidhaadhaa baatee deem jechuuniin kana deeggaruun qabdan dura dhaabbachuu qabdan not only Jowaar Mohaammed hidhaadhaa bahuu qabu ijoollee eeyduusaa amanamtuu san ijoollee isaa jecha irra hadhaa habbuuqaadhaa jirtu ijoolleen sunis wajjin hidhaadhaa gabbahuudha qabdi eeyduun biralleen godhamuudhaaf qabdi mirgisaa kan duraan saamame eeggamuudhaaf qaba manni kireef deebuu qaba meeshaan isaa guutuun deebuudhaaf qaba malee akkumatti lafaa kaanee firii Jowaar Mohaammed Jowaar gadhiisuun maybe it could be waan nuti yaannu kanaa ala waan biraatiif gadhiisuudhaan malchiisa dhiibbaa addunyaa ta gubbaa jirtu gadhiisanii kunoo Jowaar abbaa fedhee dhawee jedhanii ajjeesuudhaan malchiisa an dhugaan isiniin namni keenya waan hedduu osootti yaadne akkanumatti haanuu bahu jedhan an bahurra bakki amma jiru sun Jowaariif bakka gaariidhaan ja'a haala amma jiru keessatti haala amma jirutti mana hidhaa jira addunyaa guutuudhaatu akka bakka inni jiru quba qaba miidiyaalee addunyaa hunda jala deema ilmaan Oromoodhaa hundi bakka inni jiru waan keessa jiru quba qaban sigalee mootummaan achi keessatti tuquu hin dandeessu yoo tuqan ibiddaa qabata dippiloomaasii siif bada addunyaa hundaatu mormaanii kanaaf sodaatanii ta'an achitti yoo ajjechuudhaaf haala mijeeffachuudhaaf achirraa gabbaasanii yoo Finfinnee keessa deem jedhin Finfinneen guutuun diina Jowaar yoo hin beekne bara Finfinneen guutuun diina Jowaar opiniyoon guutuun diina Jowaar sigalee arra ijoollee tajaajillee biyya keessa maallaqaa fi kanaan bitanii sammuu jijjiiraa jiran kan hubadhaa jara keenya riyaalitii jirtu walitti haa himnu dhugaa lafa jirtu walitti haa himnu biyya keessa ijoollummaan kalee wajjii wanna jennu maallaqaan bitamtee irraan tana garatti nama gurgurtu meeqaa jira so kana hunda golbatti qabee yaadde Jowaar haa bahuu qofaan hin deeggaru duraan dhaabbadha lakkii Jowaar haa bahuu jennu akkatti bahuu qabuu jira akkanumatti miti akkanumatti security irraa fuudhanii kophaa akka
Iskandar Nagatti miikaa guduunfatee dhagabuumo. What is that? No. San Oromoon hiree baasee dura hojjechuu qabdi. Yoo akkasitti ba'e Jowaar guyyaa lama dhaawamee beekadha. Kana caffeeraa mis maal jenaan jaa. Jawaaris ni beekan. Jawaaris akka gaarii beeka. Sigalee innis ni beeka. Baqqalaan fa'aa warra duraayis hidhamee baadhaa ture. Dinas jibbaa hanga Jawaarin qabu. Bar Amaarri kitti beeku. Oromoo dammaqina Oromoodhaa hammaan tanaa kana hunda bar inni gantan Oromiyaa Amaarri kan hunda bar isaan kuban qabani Amaarri Jawaarii fideef ta'an. Wooma Oromoon amata beekatti itti qabsooytee itti alaabaadhaas Jawaarii fideef beekan. Oromiyaadhaas Jawaarii fideef beekan. Sabboonummaadhaas Jawaariitu uume beekan. Kanaafuu Jawaar lafirraa jibban. Lafirraa. So Jawaar haaboo qofaadhaa miti. Jawaar yoo ba'e security isaa guutuudhaa wajjin mirga kalee qabaachaa ture guutuudhaa wajjin eeggamee fi yoo hidhaa ba'e akkasiin nu gammachuu. Maaliif eegumsa gahaadha qabaa, bakka qabaa, qabeenya qabaa, if eegaa, security birallee gochuu danda'a. Akkas gurbaan kun Oromoodhaaf jaalannuu jibbinu OPDOf illee kaapitaala Jawaar Mohaammed. Oromoodhaaf akka Oromootti kaapitaala nuti qabnu jechuudha. Kaapitaala yeroo dheeraa keessatti arganne kaapitaala keenya. Kaapitaala fi namni akkuma lafaa keetuma haa bahu eessa baha haala kamii baha eegumsa akkam qabaata. Sigalee kana hunda question godhu qabnaa jechuudha. OPDOon dubarteeti gadhiisanii Jawaarii nama yoo ka'e Iskandar Nagatti miikaa guduunfanii fi maal jedhanii miikaa guduunfasan afaan Oromootti maal jedheen qarxaasa guduunfanii fi huccuuchi guduunfanii fi deemu yoo jedhiin eessa dhaqa mee eessa dhaqa mee eessa dhaqa natti hima eessa dhaqa dhummuuga dhaqa sigalee namni biyya keessaa shakkee lubbuun keessa galte namni Oromoon ammoo ol nama dhayitu doosodaa qeeroon bakka kadeen jirtu Oromoon bakka kadeen jirtu eessa dhaqa gurbaan kun mana firaa dhaqa no he cannot hin danda'u hidhamtoota kaan irraa inni adda jechuudha diina qaba. Kanaafuu jarri OPDOodhaa gadhiisuudhaaf deema tana shakkiin godhinaa garuu akkatti gadhiisuu kana hin hayyamnu an hin hayyamu an duraan dhaabbadha. Jawaar Mohaammed security isaatii wajjin bahuudha qaba eegumsi gahaan godhamuudhaaf qaba bakka uummanni Oromoodhaa amanutti haamuudha qaba. Amma yeroo bar Abiy jara keenya Abiy bar dhawamee ciisu jira baatii guutuu baatii dabree jira xiyyiitiidhaan dhawameeti bar Abiy ciisu jira kana beektu Abiy Ahmed bar xiyyiitiidhaan dhawameeti ciisu jira amma wayyaa jira namni beekaatti koronaa qabee jiran no qawweedhaan wal dhawan beeta mangistii keessatti gareen security gareen tikaatii fi gareen isaa waliin bananiiti Abiy Ahmed wallahi qawweedhaan dhawameeti ciisu jira koronaadhaan miti qabe qaallichi itti gaafatamaan dabeeti kaa eenyu maqaan isaa pirezidaantii naannoo Amaaraa ture sun inni qawweedhaan dhawamee jiru hojiin dhawamanii isaa du'aa fi jiru hanga maantana addaan hin barre is not confirmed du'ee ni jiraan hin barre namoonni isaanii wajjin dhawame hedduu Abiy akka hedduu miidhamee koomaa keessa ture amma garuu agaggimaal kan Abiyyuu biyya Abiy tika keessatti hin qabne keessatti biyya Abiy qawweedhaan guyyaa adii dhawame sanuu isaa waa fikkaa'ee deemu waan qawweedhaan ifirraa eegan fikkaa'ee deemu biyya Abiy beeta mangistii keessatti qawwee waliin bananii dhawame keessatti Jawaar Mohaammed achi haa bahu silaa Jawaar hangammaa du'ee jira na amana ajjeesan OPDOonis nafxanya isaa ajjeefte mana hidhaa jiraachuudhaatu baasee jechuudha. So an dhugaa siima dhugaan isniima haqa rabbii waan rabbiin nabbeeku Jawaar haala kanaan bahu an hedduun sodaarraa qaba bahuun qabuu yoo bahe immoo tika isaa guutuudhaan wajjin eegumsa isaa guutuudhaan wajjin bahuu qaba jeetiin amana dhibbaa fi dhibbatti yoo akkas hin taane mana hidhaa san taa'uudhaatu hanga
bitti tasgabboitu hanga haalli tasgabbaa'u mana hidhaa taa'u we need him irra wayyaadhaaf arra bar jara keenya laal waan takka fakkeenya laafa asii kenna Abiy Ahmed eega aangoo qabate wayita takkitti jaartii wajjin rafuudhaaf huccuu firraa yaasu malee waan qawweedhaan firraa hiikan bullet proof jedhiin faranjiin bullet proofii kana huccuu jalaan kaatu malee takkaa gadi hin bahu Abiy takkaa gartanii hugguu bishaan obaasu magaalaa keessa deemee hugguu paarkii eebbisu Abiy Ahmed bullet proof firraa qaba yeroo takkitti zinnaashii wajjin gachiisuudhaaf sanuu if shakkaadhaa hollachaadhaa bullet proof firraa baasaa jechuudha takkitti zinnaashii wajjin gachiisu deemu malee hugguu oofisa taa'uus hugguu gabbahuus yeroo hunda akkasumaa wajjin qawweedhaan dhawame jechuudha Abiy Ahmed akkasumaa wajjin qawweedhaan dhawame jechuudha kanaafuu obboleeyyan kiyya ilmaa Oromoodhaa opinion Jowaar gadhiisuudhaaf murteessitee jirti yes murteessee jiran murteessan garuu akkami gadhiisuudhaaf deeman jaa'if gaafadhaa kana wanni sammuu keessa akka ooftan barbaadu jarri gadhiisuudhaaf deema keessitti qaban Jowaar beeta kallee hin qabu yakka tokko hojjan Jowaar opidiyoo isaa bilisoomsa sigalee opidiyoo isaa bilisoomsa they know isaan ni beekan Abiyyis ni beekaa opidiyoo hundinuu ni beekti gartee kanaafuu keessitti qabanii gadhiisuudhaaf deemanii gaafa gadhiisan opidiyoonni sodaa guddoo Jowaar irraa qabdi Jowaar kun Oromoon gurbaa kana jaalattee jirti Oromoon gurbaa kana deeggarte takka akka nun deeggarre namni waliif hinaaf hayi maan hinaafne hayi opidiyoo hinaaffaati wanni Jowaar balleessuu barbaadaniif ummanni Oromoodhaa hanga Jowaar lubbuun jiru nun deeggaruu ni beekan hanga Jowaar lubbuun jiru Oromoon nun deeggartu yakka nuti dalagaa jiru kanaas nu saaxilaa sigalee Oromoon nama hojjeteef ni beekti kanaafuu diina Jowaar opidiyoonis isaaf rafaadhaan jiran jedhee kanaafiin akkanumatti haaboo tan laaftu haaboo tana infeesisuu duratti yaannee akkamitti bahaa jechuudha gaariidha warri haaboo jukunoo maaliif deemanii hayi opidiyoon Jowaar gubaaftu maaliif deemti think about this namni bar waan yaadu bitattis yaadee mirgattis yaadee Oromoon ukkaadhaa baal waliin jetti meetti ciisii ilaalii waliin jetti waan takka dubbiin ugguu dhibde Oromoon meetti ciisii ilaalii waliin jetti kara keenya kana garuu meetti afaan kaadhu ilaaliis ni jedha mee dubbiin duratti afaan kaadha jedhan gartee ugguu wanni dhibaa dhufte dubbiin jabduun dhufte meetti afaan kaadheetiin ilaalaa jedhan karaa keenya kana Oromoo waliigalatti garuu maal jetti meetti ciiseetiin ilaalaa itti rafeetiin itti ka'ee ilaalaa yoo gartee mallee qalbiin tiyya boqonnaan qabaanne yoon jarjaree faa gartee kaaniin waa murteessine mee dura ittiin rafee ilaalaa jedhan nuti immoo itti afaan kaannee ilaallette mee boo duratti raddeessi jedhan so dubbiin Jowaar akkasii itti yaada sammuu qabadhaa warri firii Jowaar jettan when how gaafii elementary duubaan kaa gaafii elementary duubaan kaadha laala ta'abii garuu an huubarraa haradheetis mi jira huubarraa haxaawee Abiy baatii takkaa fi torbaan tokko qabamee taa'u jira warri keessaa walitti dhiyaatu dhukkuba koronaatu qabee jechaa jiran koronaan baatii takkaa fi maarree naman ciibsu warri koronaan qabee gartanii baay'ee takka naman ciibsu koronaan no xiitiidhaan dhawe tanaas isaan waan baase xiitiidhaan dhawamee jira madaawee jira harka mirgaa kana asi fuutee irraa xiitiin asitti wanni bulee pruuviin kana cufa gartee wanta cufa onneedhaa fi tiruudhaa kaleedhaa karaa kana gartee siif cufa wanni bulee pruuvii haa ta'in bakka gartee xiitiin dhoytu immediately achuma si jeebsan gartee siif cufa harki dhawmu sirrallee lubbuun sin baatu yoo wallaan sarkattaa
dhiinis keessaa yaa'u baatu si wallaan ni fayyita miilis irraa muramu lubbuun sin baatu dhiigaas irraa yaa si wallaananii dafanii wallaan sakkatti hin duutu kanaaf bulee pruuviin kun wanni qomarratti haataniif qomatana keessa meeshaan barbaachisaa maashinni rabbiin ittiin jiraadhaa jee nu keessa kaayee gurguddaan bakki jiru naannoo kana jechuudha naannoo kana jira abii naannoo sana eeggate achiin dhoofne garuu wanti biraa dhooniimi xitiin guuni biraas dhooyte si biraas dhooyte baaruudaa hojii seente baaruudaa hojiin baaruunni kun hogguu si seene ifiifuu summisitta as dhooniimi baaruudaa hojii guu seente keessi kun ni miidhamaa jechuudha kana warri qawwee beeytan ni beeytan warri qawwee beeytan xitiin halaalaas dhooyte xitii qofaa dhufee si seene si miidha xitiin hogguu si biraa akkas si dhooyte sidhaamte jechuudha sidhaamte baaruunni sirdhaamaa xitii keesseenti miidhaa gar lamaati si biraatun amma laal siyyuun masfiin isa biraayi addara dhawan additii nama sujuuda qabu fakkaatti nama sujuuda qabu nama umrii isaa guutuu salaataa ture gartee san fakkaatti laaltanii footoo siyyuun masfiin laaltanii nama takkaa salaan ittiin qadaa'in fakkaata maaliif isa biraayi adda dhaabanii shugutiidhaan addara dhawanii sujuudni kun cufti sujuuda fakkaatti sujuuda nama takkaa eega dhalatee salaan ittiin qadaa'in fakkaatee siyyuun masfiin so Abiy Ahmed akkas ta'e jechuudha xitii waan biraasee dhooyteef baaruunni seeneeti itti summaawee koomaa irra ture jechuudha koomaa amma garuu guyyaa sadii mokkana xiqqoo wayyaa hojjanna wayyaawee bakka du'arraa deebi'ee jedhanii xitii dhawe jarri kun ifii achi wal dhawee obboleeyyii kiyya dhageeffadhaa barla waan garii akka maatitti haasoo hin naamne waan garii bara akka maatitti akka namni dhageenyetti bar walii himna yoo akka maatitti haasoo hinne waan takka ragaadhaaf fagoon dhaginaa abii dhugatti injifannoon dilli kun juntaa dila kana qabanii dila kana fixanii abiyyi kasti as bahee injifannoo labsuu barbaadu mee ilaala abiyyi paarkii guyyaa jaare paarkii keessaa ijoollee wajjin makiinaa horee phiip jechaa oolu mee gaafa injifannoo guddoo tana dalaganii abbaa Sibahat Naggaatii fi maarree qabanii kaan fixanii wanti jedhan abiyyi waan xiqqoodhaafuu paarkii xiqqoo sana eebbisee makiinaa ijoollee gubbaa horee phiip na duraa maqaa phiip mee silaa arra duruyi Sibahat Naggaa biraas dhaabbatee footoo ka'e anaa akkasii godhe jee duruyi silaa reefa siyyuun masfiin faa biraas dhaabbatee akkana jee footoo ka'e laatu istaayilaan akka ijoollee amata 17 quba keechaadha sigalee ijoollee maanta naatu kajaabi gufoo ta'an silaa qaata akkana jee reefa siyyuun masfiin gubbaa dhaabbatee akkana jee footoo ka'ee nuu maxxanse abiyyi wallahi namana tana akka maatii tiyya maatii feesbuukitti isitti himu you are my family by the way sigalee warri follow warri jira kun akkuma maatii yaata akkuma we are the same family adda fagoo jiraannus biyya jiraannus feesbuukiin fidee walii gannaqee naafi isin maatiidha jechuudha ilmaanuma manii dubriidhaa fi maarreedha naaf isin dinu dubartii fi dhalaan naaru jirtan akka ambatti filaayina akka maatii filaala akka maatii cafeeraaf sitti you guys are part of my family so one family da akka family tin kophaa isin gorsa gartee akka maatiin kophaa isin gorfadha kanaafu abiy isa akkasi kaameeraa fedhu isa akkasi footoo fedhu isa akkasitti maas injifannoo labsachuu fedhu think about this silaa dila kana fayyaa qabaatee numa ta'a hin taa'u abiy dhawmee jira akka malee dhawmee miidhamee jira sigalee maal siyyuun masfiin addarraa sujjuunni ba'a miti abiy akka nama harkaan salaatu harka isin dooluu ta'uu nu dhugaan beeku yoo gaa maashatti kaan malee harka isin dooluu ta'uu itti nafne wallahi lazim laala takkasani talamadaati isin
تلمدا فكيني لمدا وان غرتي اكلاف تدسني بقلت تاي شالالا تاي دندالا تاين عمل لسا باتي تكتينا ايغا ابي دومي بودا تاي شا عمل لساني جيجيرم لا لا مي تاي مالتو تاي خنا عمل جيجيري جيتين قرچا تورن مالتي تاي شا مالتو كتاي شا خنا قبني سي عمل جيجيري انو ما خر سبون ما ديبي انو ما نفاو جاسو ورباد نفاو جديبي چفشا شافي اندين شافي دايجور بعد ما تاي تيكوا نان دبتي ملي ومان انج جاجرو قال جچودا تاي تيكوا فيف شافشا وانغاري جرتا شافي ايه سبونو ما ميرو قبدي توكما نباسا تيكو ما فينجيني تايين عمل تاي دا خو يوم جيرمي ايغوما بي دومي جيرمي ايغا بي دومي ايغا قالچه دمنتخا اتغاتمان دمنتخا بريزيدنت نانو امارا خدراني ايغا دومي دوي جچون انت ني دوي جرا ايغا سماي تاي عمل ساجي جيرمي تاي قبناوي تكا سمبود تاي غرساجو دغغرتريسن باتي توكچا خنا مي تاي غافا غرساجي ناواسا هنجن تاي شنيس جچون ايسيجر اونك شنيس ايسيجر تايين غرساداس ديسه جربا ايغا بي دومود وني سنيف قلتون ابي دومون عمل تايين ادي جيرميتي تايين كراس بونو مادا نفت سرك چوربا دغرتي نت سرك چوربا وري خرا دغاجو تفيرا مسفادا گنتون نغرتي اسي نفارسو سرنجرن يچو جچو تارماسي او بيدون برا بل سيدا سيره جچون افتان سو كان هند گول مدي قبني رغا ده هندي رغا نو تايچو ابي احمد اكداو ميجرو وني اوبيديو اكرو راسا هاغرو شبيداس عملي جيرميجر شملس دوران اثيوبيا تن وجراسن دي جرامتي اما بوده كان ايغا بيدو مخنا اثيوبيان تينيا ኢትዮጵያን ራፍደቹ እንደንደሰቹ ይገርገርተላል ኢትዮጵያን ራፍደቹ እንደንደሰኒ ኩኒ ሰበብ ለመፋ ረጋ ለመፋ ከስና መንተነከት ቤይተን ኤቪደንስ ይላፍ እስሊም ጁ ሰደፋት አቢ ደው ሙላፍ ረጋ ሰደፋ ቀበዳ ወጅንጅራ አቢ ደው ሙላፍ መለቶሌ ገርተን ወጅራሚ አር ዊ ቱጌዘር ረጋን ሰደፋ ረጋ ጀባል ረጋን ሰደፋን دينغدا لينجو لتاتي في ديما نغوتي على موسميتي مجرموني اوبيدو دا غرغدان والغورتنيتي نانو امارا مغالا بحر دار دكن اورو مارا جني واندر جوار دلك واندر جوار او خرا خنو ديم الرويا دا جي دور استراتيجي نوتي 2017 اتوجسن سنيفي اسام بكدا لولا غدا بيت منغستي خيستي خيخن دخافني ربنا مي ابي احمد خيست دومي كان اتغافه تمان دميتخا بريزيدنت نانو امارا خدراني يرتدوي لولا غدا بيت منغستي خيتي هوغنتوني ابي احمد كيشر ولبني لولا سنقبني سودافي منغدو تنخرا ጎንደር خرا ባህር ዳር እርገጭ ናኑ አማራ ተርገኔቹ ናኑ አማራ ጉደቀን ወኒ ሳይረብ ገሱኒ ረጋዳይቹ ጀራ ኦፒዶ ጉርጉዳ ለኪ አብይስ በገዶ ይተኒ ገርቴ ደደሙንቱ ዋማ ድኑምባፍቱ መሌ ቢዮሊ ቀምናቲ ዱዳገራ ታኔ ዳይነፍኑ በገኑ ዶይተኒ አፍኔ ጅራ خدويس كامانا سويس كينيوما كداو ميس ابي امديس كينيوما جولين غرتي اكمتي شيطانا ولكاسي نو في اورومو في اماري خردان دقدين قبني ولترارمو داف دفنيف دقن وجيرا وجينجرا ندغا جيرتو دنيا افني سنغرتي سيغلي nama gugarte bula busan nama to gudame shaffe khani bula busani
Sabboodaan araaratti deemanii jechuudha. Kun aadaa Oromoodhaati. Amma manguddoon obbidoo gurguddoon mujrimoonni gurguddaan kun eega lolli sun beeta mangistii keessatti banamee Abiyyiis dhawamee gurbaan pirezidaantiin naannoo Abaarsis du'ee namoonni kunis warri dhawame warri hin beekamne warri Rippaabilikaan gaardiinis dhawamee jira jechuudha. So wanti akkamisa dhawamee jira jechuudha. Amma eega gaa wanni kun hundi baatii guutuu baalarra qabanii gaa waan kana akka hawaasni dhageenye miidhalleen akkam dubbanne achumatti waan dhagaa jalaa achuma jambar jedhanii qabanii taa'anii sanii manguddoon gaa wanni kun boodarra dhagamuun ooltu Abiy dhawamuunis uummanni waa dhagahuun oolu boodarra gurbaa kanaas kaduu egaa deebisuudhaaf hin teenyu Taamiraat eenyu isa maqaasaa deebisuun teenyu kaati jarri wal dhabe kun obboleeyyanii tokko Amaaraa tokko Oromoodha. Shayxaanni wali kaasee gartee qawwee wali bananii Abiyyis dhawameeti kaanis lubbuun dabarte. Amma gaa jarri Amaaraa kunis yoo waan kana dhagee lafaan ukka'u ta'a. Oromoolleen dhageessisaa isa obbidoo wajjin dhaabbattu. Dubbii tana gartee manguddummaadhaan fixaadhaaf ergamanii jechuudha. Naannoo Amaaratti Baardaar gaafa dhaqan Alamuu Simeefaan Leencoo Lataafaan dillee guyyaa masqalaa keessatti keessaa iskittaa ayfaraam gaam jedha. Diimaa raggoo tokko arkeetiin viidiyoo isaa ayfaraam gaam ija baasee katti ilaa diimaa raggoodha Baardaar keessaa Baardaar keessaa akkatti ija baasee ayfaraam gaam ja'a. So wanni ergamaniif guddaan takka kana wanni ergamaniif sayyidaa manguddoon isa ta'e hindeessi leencoon jalaa qaba leencoo lataa jalaa qaba hip akka jalaa jaa leencoo lataadha hogguuni baasaniif diimaan akkatti ayfaraam gadiin taa'e waliin kaa iskittaa tanaa anyhow dhaquun isaanii sun it is my point dhaquun isaanii sun sababbiin araara kana buusuudhaaf araara balaa beeta mangistii keessatti baqatte dhootee Abiyyi madeessitee gurbaa kan galaafatsan araara buusuudhaafi garuu uummanni naannoo Amaaraa araara saniin fudhannee aara qabanii dubbiin cimcimtaan kun jalaa bahee icciitiin tun naannoo Amaaraa seentee jirti. Gurbaan keessan pirezidaantiin keessan ka duraanii dhawamee jira. Du'uu fi jiruun isaan beekamne Abiyyi Ahmadillee dhawamee jira. Oduun duruu isaan dura kuttee naannoo Amaaraa dhayxee jirti jechuudha. Isa makiinaa kana qabbana firaa dhaamfuu dadhabe hedduu qabbanaawaa qabbana guun dhaamsees anumatti wayitii maa yeroo duuba akkasitti dhaqanii warri naannoo Amaaraa waan san hin fudhanne manguddummaan fudhannee keessummaa oppidoodhaa tana hin simanne akkuma gartee ooltee bultee jalaan jenne ooltee bulteedhaa hundeefneef dila isaan ulaa gubbaa dhaabbatee eerpoortii irra dhaabbatanii indeetne gujayin Amaara ilaalee tumarraa'us leencootu diimaan leencoodhaan siinirra wayyaadhaamee afaan Amaaraa siinirra beekaati dubbisi yaan leencoo achi geeti indeenne geetaa የመጣ ነው ከኦሮሚያ እኮ ነው ጉጄን ላሊቱ ጀላውስ ቦዲ ማኒ ነንደገ እንጅሪ ቲሜ አለሙ ሜት ቲ አለሙ ነጭ ሁቴቲ ማን ይቅርታ አቶ ጉጄ ማን አንተ ጀሪ ሰልጳቴቲ ቦደረችራ ሆቴል ክሬፈቴ ሆቴል ደቀኒ ዋተከለን እንታኔ ቦምቢኑ ረዶቴ ቂያማ ሲነኒ ሰልጵና ሀጎገተኒ አችራ ዴቢያን የቹ achirraa deebi'an lubbuudhaan kanuma lubbuudhaan baane waan kanaas icciitii miidhaan gadi hin baafne caaluma jedhanii jechuudha. Amma gaa dubbiin Joowar baasuudhaa kun waan kana gubbaadha naannoo itti dubbiin Joowar baasuudhaa kana waliin irraa shakku sodaan hin qabu manguddummaan ta'e tunummaa si beekadhaa diina manguddummaan ta'e wallaahi an kana booda nama manguddoo qabsoo keessa tureetu ana hin amanan.
أكنم تكتي نمن اللين جو سنمنو دي ما في ورا جلاس اللين دقيقة جلاس أفانا مان كبجا كوفر مان عمري تي يا رجال إذا ما اللين مان كبجا ماليف أبسط أنا في وايد دولا به اللي مون كبو هم توس تلتوس أرمورا كبا إذا فا إف كيستي والله خبجا أدى تنكواف جلاسة خبجا أدى تنكواف always قرود إنجد غندر دقيقة نركتي بوري سوانين سمورا كبون دول لا جاهم بيرك اللي وجنانه وجدوينه دور اللي والبينا جلاسة نمارا كانجار البخيسة قرود إنجد غندر دقيقة garana boristi gara kana nama day wallahi gunin galasani si dake gondar jira gujan garana bade malif inni sila siyasa kay senu bate akmat tay dugar triwaytri anak aksir raik ma siyasa kay sene nulle qalbi jabse magalle bille staditin inni wan fi so irlar wan fi tay yo man khnani fi nagan tay ilman turun qabu len chofan ilman qabani jireenya isaa guutuu qabsorootan dhabee aw ansila waan gargari irraa warte waan gargari irraa sigale garuu deengadda ol kutusun xiqqoo garaa na booriste jarri keessatti hoongawee gaddeebee jechuudha hoongawaniiti jirraa gaddeebanii jechuudha akka isan bagguu joor baafne jan joor kuni maaliif baasuudha deemanii je'ee shakku anis mirgaan qabaa jechuudha ani mirgaan qaba laata gurbaa kana oppidoon dubbatti yaaddee fi baasuudhaaf deemti moo siigala dubbatti yaaddee fi baasuudhaaf deemti moo akkam waan jiru laaluu mirgaan qabaa isilleen itti yaadaan jechuu barbaadaa waan inni amma asi kana sammuu keessa deddeebisaa ani oduu dabarsaadhaan jiru niwsii si qaraan jiru waan akka waayitti gubbaa kanaana bu'aatiin isitti haasawa waan akka waayitti torban samii kanaana bu'aa jira oolummaas xiqqoo niin qabee kadhaa oolummaadhaas niin qabaa siyaasaa oromootis akka gaariitti xiinxalaa waan dhufaatisiif dura nama laalee arkuu danda'u kana namana kana rabbiitu naan badhaas waan addeema namaaf dura arkuu danda'u haalli gaa waa oolummaan gandaana dabartullee hin beeyne waa oolummaan gandaa nakkutullee hin beeyne waa if dura laaluu hin danda'a tilmaamuudhaan danda'a dandeettii taatuu hin beeyne wanniin anjuu hedduu dhufaa akka waa waayitiin fakkaatti sigalee akkasitti hubadhaadhaa oduu dubbisaan jiru odeessan maasii maali waan diinni keenya mana keessaa hasaasu waan diinni keenya mana keessaa hasaasu waan diinni keenya sammuu keessaa yaadu waan saniin gabbaasee dubbadhaa waa'ee guunje waan birti birtinaa waa'ee amantii keessan jiru biraan baanu taafte gaa walitti deebina kabeettan taafte walitti deebinaa walii sheer godhaadhaa waan inni hangaan kana warreen boodara seentan irra deebi'aa dhageeffadhaadhaa fayyaataa anis bakkaan deemutti dhiyaachaatiin jira irra deebi'ee jummaa mubaarak kana booda waaziin tiyya guyyaa jummaa taati guyyaa jummaadhaa khutbaa booda ani dhufeetiin khutbaa siyaasaa isinii godhaa jechuudha seeree saas ani san boodaan dhufeetiin khutbaa siyaasaadhaa isinii godhaa jechuudha akkasii walii sheer godhaa thank you so much na hordofuu keessaniif yeroo gaarii qabaadhaa